Haramaya, haramaya, hey hey haramaya. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya jaalatamoo bakka jirtanii salaamtaan teenya to'annee irraa buqqaatee sinaa geessu jecha kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundi keessanuu har'a hiriira guddicha magaalaa Jarman keessatti gaggeeffame irratti hayyuun keenya beekamaan Kamaanuu Ahmad qindeessee jira. Waan inni qindeessee isin dhageessisuudhaaf toora qilleensaa irra jira. Walitti isin dabarsa. Salamta onnerra tabuqaatiin islaami sinja yaa ummata oromoo biyya jarman keessa ka jirtan arra hiriira kanaaf jettanii hotaa cufaarra wal hoddoftanii wal qabam harka takko taatanii hiriira kana bahuun hedduu na gammachiise. Karaa isin itti gootan kanaas hedduu bu'aa guddaa fide saba keenyaafis nuufis addunyaan akka beetuufis kana isiniif ibsuufin deema. Akkaan isiniin jee dura taa'a magaalaa Munshin keessa ka jiranii fi jaallawwan isaa cufaatu kan qopheessitan lafa jalaan hedduu na gammachiisee jiraati. Har'a anuu achitti argameetiin jira. Garumoo halaala moggaadhaan dhaabbadheetiin ummata gartee ka duraan tolfatanii hiriira kana balleessuudhaaf waan hedduu hojjechuudhaaf jalaa balleessitanii jirtan waan isaan deemaniif ummannin nifxanyaa wajjin kadalagan nu fakkaatanii nu keessa warra jiru cufaatu isaan irraa bilaana isaanii irraa balleessitanii jirtan. Heddumminni isaanii waan isaan itti fudhatan hiriira kana bahuun guyyaa jum'ata ture. Guyyaa jum'ata sun argamne sabtii tahee bakka wallaalanii bakka Oromoon itti wal dhuftee hiriira kana bahu wallaalanii daqiiqaa 30 keessatti bakka sun argatanii nama adda dhufe warra dhaabbatee isin fakkeessee suuraa kaasee akka diinaaf geessu yaqiina na arkan wal beeyna na beekan. Garumoo isaan akkaani waayyaa Oromoo keessa hin jirretti fudhatan. Dhugaadha ani waldayaa tokko keessa hin jiru. Saba Oromoo kophaa kiyyaaf tattaafatuun jira. Waldaya Munshin keessa hin jiru. Waldaya Jarman bakka fedhallee haa ta'u isaanitti makamee isaan wajjin hojjechuun jiru. Kophaa kiyyaan ani gartee waan ani deemuuf waan biraati. Waan hedduudha hojjechaa jira kophaa kiyya. Kanaaf hedduu isinirraa gammadeen jiraati. Adawwii teenya cabsitanii akka isaan itti ka'anitti garuumoo hin taaneef hedduu garaan ciramee jira. Muddiin addaan cittee jirtiiti. Waan silaa itti deemanii itti bobba'uu fedhan sun jalaa gubati jechuu. Kana gammachuu guddaan qabani. Isaanuu na arkan. Anis isaan arke. Namu
gaadduddu isaa kaaseetiin jira. Guyyaa barbaachisaatti waan kana cufaatu ala baasu jiraadha. Akka gartee xilaata keenya kana nifxanyaa gurbaa waxaxeedha. Akkan ani dubbii isaa cufaatu qaama diina isaa fi waan cufaa wajjin warra nu fakkaatii isaaf dalgu cufaatu isaan jalaa hin waa'ee hedduun irraa harkadheetiin pilaana isaanii waan inni irraa balleesseef oo isin namni hedduun dhageenye oo dhageestaniis itti haruma kanaan itti fufaa isiniin jaati. Uummanni kun uummata nu fakkeesse nu keessa jiru keena keessa uummata kana cufaatu guyyaa tokko hisaabuu jiraanna. Waan hin ani jiru nifxanyaan biyya keessa ka jiruu fi saroota isa biyya alagaa cufaa keessa ka jiran hojjechaa jiraniiti. Akkuma arrata gaggeessitan kanatti akkasumatti gaggeessaatii ifirraa eegan isiniin jira. Namni na dursa isin jira kanatti na booda aanes ni jira. Waa'ee ibsutti waan argame cufaatu dubbatamee jira. Kanaaf niftanyaa waxaxee kana karaa waxaxee kanatti hin deebi'a. Saroonni kee biyya kee keessattuu dadhaban waan tokko godhu dhiisi biyya alaa keessa. Hamma feete hoo facaafte horii hoo isaan bitte namni qabitame kun adawwii isaatiif nama abbaa gurgure haadha gurgure maal irraa eegganna saba keenyaaf daggii teenyaaf maal irraa eegganna saba oromiyaaf maal irraa eegganna garaa isaatiif jedhee warra isaatu biyya sun keessatti ka jiraatanu isaan gurguree jira. Maal jennee maal irraa dubbannaa miti. Boodeen isaa akkuma warra isaan dursee turetti akkasumatti booda hafan. Arra dhufan suuraalee kakaasanii duruu nifxanyaan mada qaba. Warra biyya keessatti qunnama qabuus warra asii ambaasiidara cufaa wajjin warra qunnama qabuus wal beena na beekan. Akkaan ani gartee waa'ee Oromoo keessa kan jirre sodaan irraan qaban. Garuu immoo arra wal agarree jirra. Isaanis na arkani anis isaan arge garuu waan isaan soba itti deeman sun jalaa badee jira. Kana rabbii guddaa kiyyaan galatoonfadha. Rabbii kiyya guddaan galatoonfadha. Baatilli baatiluma hamma fedhallee hoo deeme jiruun isaa gabaabaadha. Haruma keessa cabee bineensaatu isa nyaatu jiraataati. Akkaan isiniin jiru hedduun isinirraa gammaddeeti. Dubbii tiyya tana shirri godhaa bakka cufaatutti. Waan itti feetanitti cufaatu dabarsaa. Uummanni keenya akka beekaniif nurraa manguddoota munshinirraa isaanirraa akka barnoota fudhatanii karaa sisteema kanaan akka deeman. Agartan isin Washington DC keessa waan ta'e biyya adda addaa Ameerikaa fi Austraaliyaa fi Kanadaa keessa waan ta'e dhageessanii kanaaf haruma kanaan ummata kana gartee akka waan tokko isinirraan arkanne poontiidha. Akkanumatti itti bobbahaatii Oromiyaan ni bulusomtiin isiniin jaa. Lammeessa waxaxee hamma feetaati akkanan duraan dubbummatii irraa sodaattee waan ati hojjette cufaa ni beeta. Namni hedduun ni beekan. Miidiyaa cufaatu beeka waan ani gartee qaama keetirraa hin rifeensa qaama kee gubbaa jirurraa hin lukkuseetiin dubbiin ati waan ati deemtuuf cufaatu alatti harcaaseetiin jira. Waan isin jiru hamma feete horii facaaftu saree hasi fakkaatu akka keetii bittee biyya keessaas biyya alattiis nu saba Oromoo waan tokko godhuu hin dandeessuun sin jaa. Jiruun ta'e gabaabduudha. Halees waan ta'e ni beeta. Na dur akkamitti deemu turte mataa kee ol qabdee bada waxaxeedha. Har'amoo sodaa ida galgalaa waan shakkiin sirraa qabaa'u taankii keessa rafteen seeha. Achuma
ijuma gartee ashkaroota saree keessa rakkeensiha hirribni nu sin fudhanne ida galgala maaliif waan ati uffattu yeroo ammatti waan baatii sadii afur dura waan uffattuufi mee walitti fidiiti ilaali sodaan isa si geessite sabniin oromoo si nyaatanii sin leenca leenca sabniin oromoo daaraa si haqanii sin jedha karaa ati deemtuun biyya alaa keessatti biyya keenya keessatti dachii oromiyaa gubbatti ati saba kee hafe daaruma haqu jirta malee boolluma jahannam khaja'amu sun isaaniif qottee qobbeessu jirta jarri kun fuulduraaf akka gartee saba keenya wajjin akka hin jiraanne akka gartee jiruun isaanii booda aantuu fi waan kana godhu jirtaati yaa watatee kana dura si durse si gorse hedduun si gorse yaa watatee booddeen ta'e dachii tanarraa numa dhabamtaati maa waan tokko waan godhuu dandeessu hin jiru sin jaa kanarraa waan ka'eef akka feeteen sin jee baratii akkuma hattuun gartee waan tokko hattee magaalaa geessitee gurgurtetti huccuu haaree uffata nyaata akka namaatti nu taala sun badan horiin gurraa dhumtu akkuma saree kee abbaa kee kasa dursetti biyyarraa bahu jiraata ammas deebi'eetiin saba kiyyaan waan tokko ibsaaf waan hin sinin jiru namichi kun maqaan isaa Abi Ahmadii miti Ahmadin dalle namni hedduun ni beekani garuu nama hedduutu kan beeknes numa jiraati Ahmadin dalle oguu deemanii gaafatan abbaa Ahmad khaja'amu kun maal jee deebisa warra joornaalistiidhaaf maal jeen ani akkuma ilmaa kiyya itti guddiseettiin isa guddisee tak lammeessa maqaa abiyyoot khajoo kun isaatu fi baafate abiyyoot jechuun ni beetan maqaa akka nifxanyaatti wanni bu'aa guddaa qaba abiyyootii miti maqaan isaa abbabeedha abbabe malkaawaa wala malkootu wala akkasumaan dhagee ummata isaarra maqaan isaa abbabeedha Abi Ahmad kanarraa dhiisa maqaa isaa dhugaatiin hogguu walgayii gootan hogguu hiriira baatanis maquma kanaan yaama malee Abi Ahmadii fi maqaa kan amma duraan isinii fi mesunitti abiyyootitti hin yaamina kanaan isiniif ibsuun fedha lammeessa nama gartee saba isaa gurgure garaa isaatiif maqaa adda addaa baafate ka'if himu kun bu'aa tokko lubbuu isaatiif illee hin qabu dhiisise biyya isaatiif fi saba isaatiif akka saree gundarguu ala darbite dhufee nu keessa jiraate kanaafiin waa'ee Oromoo keessa akka inni seenee biyya sun nifxanyaa haaraan uumuudhaaf tattaafataa jiraate tattaafatniin isaa kun halleeyyumatti isa gad darba malee halleeyyaarraa waa ol hin baasu akkaan isin jooti maquma kana irraa dhaabbachiisa maqaan isaan dhugaa Abbabeedha Ahmad irraa fageessa waan inni gartee summii deemtu ta addunyaarraa hamtuudha sunuunii deemaati namichuma kana saree isaatii fi isa jarjaran biyya teenya keessaa buqaasan isiniin ja'a ummannin biyya keessa jiruus warraan isaan wajjin kun nama qabu dubbii tanaas shir goda addunyaan cuftinuu ilmaan Oromoo cuftinuu akka dhageeyyan maqaa nuti isa jabeessuudhaaf gartee Abi Ahmad jechuun dubbiin tun dhugaa miti soba isin sobu jiraati Abbabeedha maqaan isaa dhugaan itti dhalate kanaaf
maqaa kanarraa dhiisa itti yaamina abbabe malee waan kanas abiyyoot kajee maqaa isaa jijjiire kanas irraa dhaabbachiisa. Abiyyoot jechuun ni beektan isin hiikaa isaa. Kanaafin dubbii tana isiniif addeessa yaa jaalatawan kiyya yaa saba Oromoo. Ammoo waan hedduu gartee waan ani baases ni jiraati. Kadhagees dhagee kan dhageenyes fuulduraaf dhagee jiraattaniiti. Shir waliif godhaa hogguu biyyuma fedhee keessatti waan tokko godhuudhaaf lafa jalaan osoo adawwiin keessan quban qabnetti akkasumatti hojjedhaa akka waldaya munshin biyya Jarmanii keessatti hojjetanii bilaana isaanii irraa balleessanii akkatti addaan faca'anitti akkasuma godha. Biyya keessaas ta'us adawwiin keenya hedduu jira. Warra nu fakkaatee nu wajjin kabobbahee tokkummaa Oromoodhaaf hadudu gama boodaanin ableedhaan warra isin duru hedduu jiraati. Eega namni tokko lubbuu isaatiif hin taane obboleen isaatiif hin taane warra isaatiif hin taane haadhaa fi abbaa ha gurgure garaa isaatiif ummata kanarraa waan eeggannu hin jiruti. Namoo gama isaatiin hamma dandayu ummata kana if keessaa xaragaan isinin jaa. Adawwii keenya wajjin sarichaa waxaxee kanaa wajjin hogguma takkatti if keessaa xarayne waan baafne numa hoggayyo nun rakkaniiti. Sabniin Oromoo harka muumiti lama rakkatu kumaan kuma qabna. Kumaa kuma hoo rakkate miliyoona meeqa qabna niti. Akka isaan yaada isaanitti karaa kanatti sabniin Oromoo rakkatee kakufee isaan jalatti kabulu ittiin fakkaatiin. Yaa waxaxe ndageesta yaa jaldeessa gaara jiruun tee cufaatu if booda aanu jiraatiti. If dhaqqabiin sinjaa dafii if harka if kanniiti nu keessaa baheen sinjaa yaa jaldeessa. Umriin tee gabaabduudhaati. So awwaaluun keenya waraabeessaaf si darbu leencaaf foon kee si darbu waa hin fagaatuti yeroon dhihachaa jirtiti. Kanaafin ani waanin sin jiru dafi osoo foon kee bineensi sin nyaanne dhiiga kee osoo bineensin arraabne dhiini kee dachiin Oromiyaa sun osoo sun duynetti biyya gadhiistee akka baatuun sin jaa. Yaa saree wayyaane yaa ilma saree sareerraa maal eeggannaa miti. Namnin namumarraa waa eeggata. Nuti waan sirraa eeggannu hin jiruuti. Oromiyaa tanya gadhiistee bahin sin ja'a. Rabbiinu bakka itti jirtutti sin milkeessini teeta boodaati. Bahin sin ja'a. Naalatni rabbi sitti haa bu'uuti. Kaafira deddeemu. Islaama jettee maqaa islaamaa baafattee waan kana cufaatammas deebitee maqaa adda adda baafattee jiruu namaa balleessuu fi dachii namaa balleessuuf diina kan nuti buqqaafne lafa jalaa baafne ofirraa furgeessineetu amma deebi'ee haarayaan dachii Oromiyaa gubbaa dhaabbatee nu bulchuuf fedhaati. Yaa saba Oromoo karaa cufaatu nutti kaa harumatee nutti kaa. Biyya keessaa fi alattis hamma gartee jiruu isaa jibbee harka if kannutti. Lammeessa waan isin jiru waxaxe jaallawwan keenya mana hidhaa keessatti ka darbite guddaa fi xiqqaa nugusa keenya ilmaan keenya haadha teenya abbaa keenya cufaatu yeroo gabaabaa keessatti akka dardarrii Oromoodha yeroo sii qabanitti hooga dindiisne biyya sun ibiddan jirreetti buufnaan sin ja'a. Atii fi saroota keenya warra biyya alaa jirullee qabnee takka takkan morma isaanii cirree saree fi waraabiisaa fi darbuu jiraannaati. Dubbii tana akka ummanniin sabniin Oromoon yeroo siitti qabanitti ummata keenya hidhaarraa baasiin sin ja'a. Biyyaas gadhiisiiti ifirraa deemi. Akka saricha kee guddaan abbaan kasi dhale mangistuun akka itti gadhiisetti
gadhiisi deemi osoo rakkinni si gubbatti hin geenye sin jedha. Galatooma jaallawwan kiyya cufaatu saba Oromoo mataa keessan ol qabaati. Yeroo gabaabaa keessatti waxaxeen kun addunyaarraa dhabamuu jiraataati. Nageetti hamma oduu haaraa na harkadhu isinittiin gama keessanittiin dabarsaati. Nagayaan isinin jaa nageetti naa oola naa bula. Abbaabii amma oduu haaraa dhagee biyyaarra nam 28tu saroota isarraa hadhaa'umanii mana qoricha achi jiran ja'anii amma kanaan dhageetti ani yaqiinii miti dhibbatti laakiin namni hadhaa'umee saroota isaarra warra isa eegurra hedduudha ja'anii nam 28 dhagee meelaa dhiitii dubbii oke tole ani keetti. Bishaan biyyattiya bishaan biyya koo bishaan biyyattiya haramaya haramaya.